ijootin isinitti himaa ani Faayisaa Eliyaas. Ajjechaa hidhaa fi dararaan humnoota tikaa fi qaamoleen nageenya mootummaa Saawud Arabiyaatiin lammiilee Itoophiyaa irra jireessaan ilmaan Oromoo ta'an irratti raawwatamaa jiru cimee itti fufee jira. Guyyaa kaleessaa hagayya 5 bara 2020 takka biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Foyilektan magaalaa Riyaad irraa kiiloomeetira 100 fagaattu keessatti dargaggoonni Oromoo lama kanneen maqaan isaanii Abdulaziz Umarii fi Abdul Karim Jaaman humnoota kanneen ajjeefamuu maddeen gabaasanii jiru. Ijoo keenyatti aanuun dura ta'an Koongireesii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa yaamicha lammiileen Oromoo biyya alaa jiraatan godhaniif irratti argamuuf gara Ameerikaatti imalanii jiru. Turtii isaanii Ameerikaatti taasisaniin hawaasa Oromoo magaalota garaagaraa keessa jiraatan waliin haala qabatamaa biyyaa fi adeemsa siyaasaa Oromoo ilaalchisuun marii bal'aa ni taasisuu jaamee eegama. Gamtaan hawaasa Oromoo biyya Kanadaa xalayaa ministeera muummee biyyattii Justin Trudeau barreessaniin mootummaan Kanadaa fi hawaasni addunyaa mootummaan Itoophiyaa lola uummata isaa irratti bane dhaabee gara marii araara qooda fudhattoota mara hirmaachisetti akka dhufuuf dhiibbaa uumuu akka qaban gaafatani. Qaamolee wal waraanan gara mariitti fiduun garaagarummaa siyaasaa jidduu isaanii jiru karaa nagaatiin furuuf yaaliin eegalame jajjabeessaadha kan jedhe gamtichi. Haa ta'u malee humnoota Tigraay fi sirna aangorra jiru qofa mariif walitti fiduun rakkoo Itoophiyaatiif fala hin ta'uu jedhe. Marii taasifamu kamillee keessatti hirmaannaan hooggantoota jaarmiyaalee siyaasaa hidhaa jiranii fi qooda fudhannaan waraana bilisummaa saba isaaniitiif qawwee kaasanii dhimma murteessaa yommuu dagatamuu hin qabnedha jedhu. Ijoo keenya gama birootiin mariin siyaasaa hunda hirmaachisee fi uummata Itoophiyaa biratti fudhatama qabu akka taasifamu mootummaan Ingiliis gaafachuun dhagahame. Gama biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa yaada araaraa mootummaan Suudaan eegale hin fudhadhuu jettee jirti. TPLF humnoonni TPLF magaalaa naannoo Amaaraa Laallibalaa to'achuu isaanii miidiyaaleen gabaasanii. Laallibalaan bakka hambaan UNESCO jiruu fi hawwata turizimii taatedha. Magaalaa jaarraa 13ffaa keessa bataskaanonni Ortodoksii hedduun keessatti dhakaarraa bocaman tana keessa humnoonni TPLF ga'uu kan ibse gabaasni BBC kana hordofee jiraattonni keessaa baqachuu gabaasee jira. Ijoo teenya xumuraatiin waggaan 76ffaan haleellaan Hirooshimaa yaadatamaa jira. Waggaa 76 dura bara 1945 yeroo waraanni addunyaa lammeessoon xumuramuuf jiru xiyyaarri Ameerikaa kan Enola Gay Jamto bombii niikularii magaalaa Jaappaan Hirooshimaa irratti darbachuun namoonni 140 ol ajjeefaman. Waraana lubbuu namoota miliyoona 80 olii nyaachuun biyyoonni duraan humna qaban kanneen akka Itaalii fi Jarman kufuun Ameerikaan addunyaa hoogganamuu itti fudhatte kun taateewwan addunyaan keessummeessite keessaa akka addaatti ilaalama. Kanaaf waggaan 76ffaa xumura waraanichaa haleellaa Hirooshimaa yaadatamaa jira. Ayyaangaa daawwattoota OMN oduun ijoon sa'aatii tanaaf qabanne isaan gammaatti daawwattanidha. Babal'inni oduu tanaa oduu teenyatan idilee keessatti istiidiyoo teenyatan hoornirraa galgala kana isiniif dabru ta'a. Sagantaalee